Abba jannee kana kanumaan jennamna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan katabne Abba jannee kana kanumaan jennamna afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan baga nagayaa walitti deebine an Abdallah Siraaj. Barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffatu hiikaa jechoota afaan Oromooti. Yeroo dabre kan wajjin ilaalle gabaajee fi kottoonfachiisaa tishoo akkasuma hiika jechoota wajjin ilaalleetiniin turre. Har'a kallattimaan hiikaa jechoota ilaalla. Mee gamuma barreeffamaatitti isin haa dabarsu. Akka asirraa hubattanitti kallattiidhumaan kan an isiniif kaa'ee hiikaa jechoota kutaa 8ffaadha. Kutaa 8ffaa yeroo jedhutti barmoota idilee kan kutaa 8ffaatii miti. Sadarkaa isaatiin 1 2 3 4 akkasuma kutaa 8ffaa irra jirraa jechuudha. Kutaa 9ffaa, kutaa 10ffaa continuously hanga hiikaa jechoota haga dandeenyeetiin hin dandeenyeetiin xumurratti itti deemnaa jechuudha. So hiikaa jechoota afaan Oromooti. Kun jechuun hiikaa jechoota afaan Oromooti. So it's Oromo language here. Kallattimaan gara hiikaa jechootaatti isin haa deebisu direct meaningidha. Leengadda hiikaan jechoota bakka sadiitti qoodamu ilaalleetiin turre jechuudha. Kun amma direct meaningidha. So boortaa jechuun maal jechuudha? Akka afaan Oromootti humna qabaniin nama hacuucuun uf jala galchuu jechuudha. Boortaa jechuun humna qabaniin nama hacuucanii uf jala galchuu jechuudha. Boortaa jechuun akka diktaatarratti illee dhiyaataa takka ammootiyyu nama tokko hooggantee takka ammootiyyu humna isaatiin ol taate irratti fe'amtee of jalatti qabuu jechuudha. Boortaa jechuun birteessuu jechuun nama xiqqeessuu yookaan ammootiyyu nama tuffachuu takkaahuu nama busheessuu sadarkaa ilma namaatitti nama laaluu dadhabuu kun rakkinna baay'ee waan fudhatama qabuu miti jechuudha. Birteessuu kana taate nama tokko birteessite jechuun waan ulfaataadha baay'ee. Maaliifi atis nama innis nama wanti isin wal dabartan waan hin jirreef kuni jecha safuudha afaan uummata Oromoo biratti jechuudha. Nama birteessuun takkaahuu nama tuffachuun takkaahuu nama xiqqeessuun takkaahuu nama busheessuun kuni waan halaalis hin tahin. So birteessuu jechuun kanaa jechuudha. Kan itti aanu bisinqillee jechuun raaddota gabbattuu, raaddota fufurdoo yookaan fufurdoo jechuun raaddota iddoo furdisaa keessa oolteetiin furdatteetiin baay'ee tolee bareeddeetiin jette. Yeroo tokko dubartii namaafillee ni fayyadaman bisinqillee dubartiifillee ni fayyadaman jechuu jecha kana ni fayyadaman jechuu dubartiifillee. Yeroo tokko jechoonni walitti ni dhufa. Kan beeylada fayyadaman beeylada san irraa gama ilma namaasitti kan fayyadamanis ni jira. Dhiiraafis kan fayyadaman dubartiifis kan fayyadaman jechoota wal fakkaatuun akkasii hiikaa afaan Oromoo keessatti ni jira jechuu. So bisinqillee jechuun raaddan gabbina qabdu. Bisinqillee jechuun dubartiifillee ni jedhama, dhalaafillee ni jedhama jechuu. So kan itti aanu Bissii jechuun ni yaadattan yeroo darbeetti wanta tokko irraa isiniif himee jira. Bissii jechuun kana jechuun ammoo jedha biqilaa rifeensa qabu yookaan biilaa qabu biilaa irra dubbanne turre. Biilaa jechuun biqilaa rifeensa qabu wannaa qabu waan qal'aa babbaasu kana qabuun kan biilaa baasu jenna. Kun ammoo bissii jechuun maqama waliigala isaanii garbuufis bissii jedhama, qamadiifis bissii jedhama,
Haayisaafis bissii jedhama. Akkasuma wanti kana fakkaatu yoo jiraate kan akkanatti wannaa baasu bissii jedhama jechuudha. Well, kan itti aanu bitintiruu. Bitintiruu jechuun humna dhabuu, da'iifuu, miskiinachuu. Okay? Miskiinachuu takkaa ammotiyyuu humni nama hir'achuu jechuudha. Dadhabina jabaa qabaachuu jechuudha. Maal jechuun bitintiruu jechuun. Fakkeenyaaf amma akka loqoda naannoo tokkootitti namni tokko wallolee dhahee bitintirse. Sunis isaan dhahee bitintirse kunis kana dhahee bitintirses ni jedhama akka loqoda naannootitti jechuudha. So kan itti aanu bomba'aa. Bomba'aa. Bomba'aa akka naannoo keenyaatti namoonni tokko tokko jecha kana itti fayyadamanii nu warra qotee bulaatii warra horii hedduu qabanii faamiliin keenya baay'ee hedduu qabanii. So maal jedhaman isaan bomba'aa. Bomba'aan sun maal ta'e bomba'aan akkas. Bomba'aa jechuun mirgoo ilka hin cabsin. Ilka jechuun ilkaan. Ilkaanis hin jedhama. Ilkaan. Ilka jechuun. Ilka jechuun ilkaanis hin jedhama. Mirgoo ilkaan hin cabsinii jedhama. Bombaatu jedhama raadaaf ammootiyyuu bombaatu. Isinis raada ilkaa hin cabsinii jechuudha. Bombaatu jechuun asitti jira. So isi raadaaf jedhamti jechuudha. Bombaatu jechuun. Bombaata jechuun ammootiyyuu sani jechuudha. Bombisa. Bombisa. Bombisa jechuun qarcaasaa. Qarcaasaa takkaahu qarxaasaa. Should be right here. Qarxaasaa. Qarxaasaa jechuun isa ilbiisa takkaahu ammotiyyuu wanta akka tiisisaa jiru kan dheeratu daalacha. Kan nama idda wanni nama idda baay'ee yeroo qotiyyoota yeroo horii eeduun akkasii jala deemetiin horii hin idda baay'ee nama illee hin idda dhiiga namaa baasee baay'ee qarxaasaa jennaan jechuu akka naannoo keenyaatitti isa saniin qarxaasaa jennaa jechuu. Bomba'aa. Bomba'aa jechuun maal jechuudha? Bomba'aa jechuun nama hiyyeessa waan tokko hin qabne hiyyeessa. Kaalisa jechuun hiyyeessa waan tokko hin qabne jechuun bomba'aa jedhama jechuudha. Inni suni namni hiyyeessi suni bomba'aa hiyyeessa waan tokko hin qabne jechuudha. Kaalis zeero namni hiyyeessa waan tokko hin qabne jechuudha. Akka naannoo keenyaatti namni fayyaa qabu hiyyummaa hin qabu. Completely hiyyummaa hin qabu maaliif ni dalagata ni argata. Kan ammoo hiyyeessitti maal jedhaman bomba'aa jechuun hiyyeessa waan tokko hin qabne jedhan jechuudha. Kan itti aanu bombii budaa. Bombii budaa kana yaadadha. Namni baadiyyaa jiraatu mana citaas qaba, mana qorqorroos qaba jechuudha. Nama mana qorqorroos ni qaba, mana citaas ni jira. Wanti kun dhufee wanna ureetiin seena. Marzi itti diban, marzi masaniin illee wanti wanta baduu miti, wanti waan badaadha. Bombii budaa jedhaniin isa saniin gugurraacha. Isa kana jechuun bombii gurraacha mukatti galuu jechuudha. Inni kuni bombii budaa jechuun bombii takkaahu ammootiyyuu ilbiisuma tahee gugurdaadha, babarru gugurdaadha. Muka uree gala jabaadha. Muka ureetiniin muka keessa gala. Muka uree muka keessa gala jechuudha. Isa saniin bombii budaa jennaanii yookaan ammootiyyuu bombii budaa jedhamaa jechuudha. Barmoonni keenya har'aa kanarratti raawwata. Kan har'aa hiikaa jechoota afaan Oromooti. Hordoftoota chaanaalii kiyya subscribe, comment, like fi share gochuu hin dagatina. Hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagaa yannaa jiraadha.